Mootummaan Eritiriyaa fi mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad gidduutti mariin araaraa akka bu'uuf deemu keessa beektonni dubbataa jiru. Akkasumallee yoomuma lola walirratti banan jedhanii kan eegamaa ture amma gara marii araaraatti deebi'uu isaaniitu dhagahamee jira. Bal'inaan kan isiniin geenyu taha. Oduu keenya itti aanuun Dr. Abiyyi Ahmad uummata Tigraayiif waamicha godhee jira. Uummanni Tigraay erga Getaachoo Raddaa aangorra ari'atee gara Finfinneetti galchee boodaan jechuudha sochii adda addaa godhaa jiraatu ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee muummichi ministeera Dr. Abiyyi Ahmad uummata Tigraay afaan isaan beekaniin itti himee jira. Ergaa keessan gara imeelatiin ergatuu ni dandeessu. Nama yeroof nuuf ta'a jettanii yaaddan gara imeelaatiin nuun ga'a jedhee waamicha godheefii jira. Kun uummata Tigraayiif injifannoo guddaa jennee yaadna bal'inaan isiniin geenya. Oduu keenya itti aanuun TV ABS guyyaa muraasa dura Yuunivarsiitii Dambidolloo kan maqaa balleessaa ture jechuudha. Qilleensa irraa buufame jedhamee hafarfamaa jira. Miidiyaa irratti dhugamoo soba dhugumaan qilleensa irraa buufame moo ololuma warra miidiyaati kan jedhume bal'inaan waan waliin ilaallu jira waan qindeeffanneetu jira dhugaa fi dharaa dabaafannee jira jechuudha. Daawwattoota keenya xumura irratti waan hedduu nama gaddisiisu aartisti Andu'aalam Goosaa guyyaa dheengaddaa mana murtiitti kan dhiyaate uffata gaddaa uffata gurraacha qabatee yookaan qaama isaatti uffatee gadda guddaan kan guutame mana murtiitti dhiyaate jedhamee namoonni qaamaan itti dhiyaatan eeruu nuungaanii jiran jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa haadha manaa Qananii Addunyaa lubbuun darbuu wal qabatee jechuudha. Gaddi guddaan akka itti dhagahamee jiruu fi qaamni isaa guutuun akka garagalee jiru jechuudha. Namoonni keessa beekaniif akkasumallee qaamaan bakka sanitti argaman nuungaanii jiranii bal'inaan isiniin geenya akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godha. Viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share gochuu hin dagatin. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo jalqaba irratti waa'ee aartisti Andu'aalam Goosaa kanumaan jalqabna jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma beekamu aartisti Andu'aalam Goosaa guyyaa adda addaatti isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Oduu haaraa jiru hundumaayyuu kanuma wal qabatee jechuudha. Oduun amma bahaa jirtu aartisti Andu'aalam Goosaa baay'ee gadda guddaa keessa akka jiruu fi akkasumallee qaamni isaa gurraachomee akka garagalee jiru namoonni hedduun dubbataa jira jechuudha. Namoonni qaamaan achi dhaqan kan itti dhiyaatan jechuudha. Ija ufiitiin kan arganii fi sagalee isallee kan dhagahantu oduu kana nuun ga'e jechuudha. Uffata gaddaa uffatee uffata gurraacha gaddaa uffatee jechuudha. Gadda haadha manaa isaa mul'isa. Haala saniin mana murtii fuuldura dhaabbatee sagalee ufii kennatee jedhani jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Hundaafuu rabbi dhiiga Qananii Addunyaatiif akkasumallee haqa aartisti Andu'aalam Goosaa rabbi haa baasuma jenna jechuudha. Haqni gara haqaatti dhiigni leen gara haqaatti hundaa'u haqa isuma beeka haqni haa ba'u jenneetuma bira darbina jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa garuu namoonni mucaa kanatti dhiyaatan jechuudha sagalee akka taatanii fi dubbii isaa kana keessa shirri guddaan akka jiru isiniif gabaasaa turuun ni yaadatama jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo akkasumallee manni murtiillee gaa waan inni jedhee abukaatollee dhoowwatee guyyaa kaleessaa isinii gabaasuu keenya ni yaadatama. Ammallee jala buunee waan arganne hundaa'u kallattiin kan isiniin geenyu daawwattoota keenya kana kanumaan goolabnee bira darbina jechuudha. Gaddi kee gadda keenya rabbi si haa gargaaru jennaan aartisti Andu'aalam Goosaatiin oduu keenyatti aanuun ololaa fi kijibaa warri miidiyaa kun oofuu fi dogoggora ilmaan Oromoo dogoggoraa jiran hedduun namaa jechuudha. Isinittiin hima waa'ee TV ABS irratti jechuudha. Qilleensarraa bu'ee viidiyoon isallee qilleensarraa bu'ee hojiin keenya galma ga'ee bakka minaamin waan akkanaa kana jechuudha kan miidiyaa kanarraa namoonni bakka ittiin wal wareersaa jiru jechuudha. Oduu kijibaa olola kijibaa akkanaa kana silaa osoo dhiiftanii bareeda. Oromoon gaafa unsubscribe godhaa namni jedheeni dhattee subscribe gooti. Gaafa immoo subscribe godhaa jedhaniini dhattee maal gooti unsubscribe gootee irraa deebifatti jechuudha. Kana jechuun maali? Miidiyaa ABS kana jechuudha duraan miliyoona 2,900 fi wayirra jira jechuudha. Duraan akkasirra jira. Amma fuudhanii maal godhan beektanii miliyoona 3 galchan waan isin ajaa'ibu. Irraa kaafadhaa jennaani miliyoona 3 galchan. Baay'ee nama dhiba. Dhugaa rabbi waa'een Oromoo kun namaan galuu bara. Miidiyoomarraa nama arrabsu waa baradhaa gaafa namni isiniin jedhu waan barattan. Subscribe godhaa hin beektan. Subscribe unsubscribe godhaa hin beektan.
dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Jarri kun amma xiqqoodhaan miidiyaa kanarra jirti. Guyyaa tokko chaanaala namaa kana riippoortii goonee qilleensarraa buufna jennaan daqiiqaa muraasa ittiin fudhatan waan isin dhiburraa daqiiqaa muraasa amala miidiyaa kanaa isinii muume warri miidiyaa kana hoogganu fakkeenyaaf warrumti miidiyaa kana kalaqeeyyuu akkam barbaadan beektanii waan namni gamtaan itti hirmaate san daqiiqaa muraasa keessatti dhabama isa godhan jechuudha. Daqiiqaa mirgi uummataa asirratti ni eegama miidiyaa kanarratti keessaafuu gara yuutuubii fi feesbuukaan tiktaakan gara kanaan jechuudha. Waan namni himate fakkeenyaaf tiktaakni xiinxalanii hin laalan addaan hin laalan hangas mara addaan hin laalan jechuudha. AI fayyadama waan ta'eef hangas mara addaan hin laalan garuu feesbuukaa fi yuutuubiin sirriitti xiinxalanii ilaalanii hayyootaan ilaalamee wanni sun dhugumatti gaafa seera miidiyaa isaanii cabse daqiiqaa muraasa keessatti himannaan namaa sunis baay'inaan hoggasuma qilleensarraa buusuu danda'an. Garuu EBS amma qilleensarraa buufna jennaan akka inumaa hin gargaartanii bira dhattanii gargaartanii dhugaa rabbiin gargaartanii hundumaafuu rabbuuf isinaa beeksisuman jedhan gaafa Teedii Afroollee muuziqaa isaa qilleensarraa buusaa jennaan dhaqanii miliyoona meeqa guyyaa meeqatti galchan. Waa'een Oromoo kun namaaf hin galu hundumaafuu TV'n qilleensarraa hin buune soba jechuudha. Kuni maaliif yoo jettanii TV'n qilleessumarra jira kuni kijiba ololuma warri miidiyaa kanaa oofu malee namichis gabbayee waan dubbateen qabu akkasumallee inumaa dalattuun isaanillee hidhamanii jiranii akkasumallee miidiyaa nama walitti naqu jedhanii hidhanii mootummaan to'annaa seeraa jala oolchee jira akkasumallee hojjettoota isaaniitiif manni isaanillee cufamee jira jedhanii kijiba yaasanii jechuudha. Yoo dhugaa dubbanne eeguma Abiyyiin aangoo qabate asiyyuu miidiyaan afaan Amaaraatiin waa gabaasu tokkomti waa'ee Oromoo kana arrabaa fi maqaa balleessii fi akkasumallee xurii irratti oofuu kana miidiyaan tokko kan wal jala laafee hin jiru kun amma ifa baase malee jechuudha itti mul'atte malee fakkeenyaaf faanaa yoo fudhattan akkasumallee isaati miidiyaa yoo fudhattan jechuudha miidiyaa malee FBC yoo fudhattan jechuudha waan isaan gabaasaa jiran dookumantariin isaan hayyoota Oromootii fi Oromoof Oromiyaa irratti dalagaa jiran baay'ee kan nama dhibu jechuudha. Kun bari waan guddaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf miidiyaan amma TV'n EBS kun bara wayyaan irraa kaasee kan dalagaa jiru akka biyya keenyatti tooppii waan irra kan jiru isaa jechuudha. Sabiskiraayibiillee viiyuullee waanuma hundaanuu jechuudha. Siigalee kana irratti immoo miidiyaan uummata Oromoo arrabsuu qaata aadaa ta'ee jira jechuudha. Kanaaf immoo uummata walitti buusee nageenya uummata walitti buuse jedhanii mootummaa waan kana ni cufa jedhee gonkumaa itti yaadu gonkuma tasumallee kun yaada kiyya dhugaa rabbii mee miidiyuma kana isin nama cufaati dhugaa rabbii guyyaa san Oromoo harkan kennaaf sila gonkuma hin dandeessanii bar miidiyaanii seera mataa ofii qaba. Hanga yoo taate viidiyoo san gadi buusuu ni danda'an. Maybe viidiyoon suni waa'ee wal quunnamtii saalaatiin wal qabate waan ta'eef yeroodhaaf guyyaa lamaa sadiif chaanaalallee gadi buusuu danda'an guyyaa lamaa sadiif yoo guddate jechuudha. Siigalee fakkeenyaaf nuti warra miidiyaa kana keessa hojjetu waa'ee teeknooloojii illee bareechee nama keessa beeku siigalee yuutuubii irratti wanni hin sirroonne gonkuma hin jirtu atumti waa beettee harkaan waa barreessuu beeknaan afaan ingiliffaa beennan waa himatuu beennan rakkoo himatuu beennan deebii isaan siif kennan hiikkatuu beennan jechuudha. Wannumti furmaata hin qabne gonkuma hin jiru. Yuutuubiin gubatee lafatti hafu hin jiru na amanaa kana siigalee kana irratti jechuudha beekumsa dhabaa yoo deebifatu dadhabame malee eenyumtuu miidiyaan kan kedhabuu hin dandeessu jechuudha. Dabalataani miidiyaan kun qilleensarraa bu'uu gonkuma hin danda'u. Amma akka jedhamaa jirutti mootummaa biyya Itoophiyaatiin kan qilleensarraa bu'uu danda'e jechuudha. Kun soba guddaadha. Mootummaan Itoophiyaa ufiifuu kan waan akkanaa kana miidiyoota waan akkanaa kana qindeessan warra sappoortii godhu keessaa isa tokko miidiyaa afaan Amaaraa fakkeenyaaf OBN fi OMN gaafa inni biyya keessaa buqqa'ee badu namni waan tokko baay'ee dubbatanii jira hin jiru jechuudha. OBN irratti meebii wanni akkanaa darbaa hin jiru irraan bitamu gaa. Oromoo irratti irraa hin bitamu. Wanni afaan Oromootiin darbu gatii hin qabu ni beekani. Wanni afaan Amaaraatiin darbu garuu sabaaf sablammoota illee ni dhaggeeffata. Akkasumallee uummanni uf barate waan afaan isaaniitiin darbu laal daa'imni daa'imaa banatee dhaggeeffata. Keenya wal tuffata. Barkan miidiyaa afaan Amaaraa dhaggeeffatulleen Oromoo keenya hubadha. Hundaafuu kana soba guddaadha. Asumatti cufneeti goolamne bira darbinaa jechuudha daawwattoota keenya. Oduu keenya kan itti aanu jechuudha uummanni Tigraay baay'ee injifannoo baga gammadan dhugaa rabbii congratulation jettanii malee bira darbina laal saba jabaa addunyaallee hin barbaaddi nama jabaa addunyaanis rabbiillee hin jaallata bar dhugaan isin hima uummanni kun ibidda fedhe keessallee dabarfatu ibidda fedhe keessallee tarkaanfatu har'a mootummaa harka micciiree mootummaa yeroo Tigraay jedhanii kan isaan achi kan Geetaachoo Raddaa muka itti naqanii
Maqalee irraa ari'anii Finfinneetti galchanii Jawaar Maammafaantu Finfinneen amma bulchiinsa sadii argatte jedhanii barreessuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Nulleen dubbannee turre jechuudha, isiniif gabaasnee turre. Har'a immoo muummichi ministeeraa jechuudha akka duraanii fakkeenyaaf osoo duraan ta'e jechuudha abbo barbaadan waraana itti godhanii makiinaa qulfii harka kaayanii itti geerganii sitti ol ka'e dhukkee irraa kaase waraanan jedhanii itti geergan. Har'a immoo wanni akkasii sun hin jirtu. Waraana darbirraa waa baratanii fakkaata muummichi ministeeraalleen osoo duraanumaa karaa bareedaa akkanaa kana deemanii karaa Jawaar Mahaammad jedhu karaa kanaa beekadha. Duraanumaa waan uummanni sun barbaadu osoo laaftumatti mala malaan akkanatti uummata harkatti galfataa deeme rakkoon sun hundii fi qabeenyi biyyaa sun hundi akkasitti hin barbadaa'u ture. Haa ta'u amma kan ammatti yoo adeemnu muummichi ministeeraa amma waamicha godheefii jira uummata Tigraayiif nama isin barbaadan isiniif hin kaayaa abbaa isin barbaadan hanga filannoon seera qabeessaa filatamtutti ammaaf haalli mijataan waan hin jirreef filannoon seera qabeessaa hanga geggeeffamtuu fi nama isin barbaadan mootummaa yeroo isiniif hin kaayaa erga keessan gara imeelaatiin erga dajee imeela isaa banee jira jechuudha. Kun carraa guddaa fakkeenyaaf akka biyya Itoophiyaa sanitti mootummaa naannoo kamiyyuu kaa imeela muummicha ministeeraatiin abbaa barbaadan eeruu nuuf kennaa isiniif keenya jedhameen hin jiru. Kun carraadha jechuudha. Dhugaa rabbii carraa tokkoffaati jechuudha. Hin jiru yeroo Itoophiyaa keessa abbaa feetan gaafadha seenaa irratti illee gaafa jabaatee falmatu gaafa tokkummaan falmatu akka kana jechuudha. Kun abbaa feetillee walii galtu gaafa tokkummaan ati falmattee akkanatti mirga keetii fi mirga saba keetii fi mirga naannoo keetillee haala kanaan kabachiiftaa jechuudha. Geetaachoo Raddaa kaachi kaayyame achi ofirraa ari'uun ni yaadatama jechuudha. Kanumaan wal qabatee gaa akka sila dhugaa rabbii yeroo ammaa kanatti waraana hamaatu biyya sanitti deema jiree namoonni hedduun irraa dubbataa ture jechuudha. Haala kanaan kunoo harka micciiranii muummichi ministeeraa ofii isaatiin jechuudha afaan Tigriffaatiin jechuudha afaan uummanni naannoo sanii beekuun guyyaa kaleessa gadi ba'ee dubbatee ture yookaan maxxansee ture jechuudha. Bifa barreeffamaatiin uummata miidiyaleetiif ifaa godhee ture jechuudha. Daawwattoota keenya kun carraa guddaadha. Akka kunoo dulloonni keenya dhiyoon tana jechuudha Finfinnee keessatti walitti yaa'ee mootummaa ce'umsaa jaarrannaa mootummaa mee waan dhiyoon tana an fakkeenyaaf viidiyoo achirratti dalagaa irratti namoota hedduutu naqeexanii turtan jechuudha. Waan faayidaa qaba osoo taate jechuudha ni deeggara turre sirriitti gargaarallee turre jechuudha. Osoo faayidaa qabaatte waan faayidaa hin qabne ta'uu laal achumaan achi buutee miila bakar waaree taatee hafte dubbiin mootummaa ce'umsaa sun nu bar miidiyaa kanarraa amata dheeraa turre ni agarraa bar waggaa 6 guutuu eega mootummaan Abiyyi Ahmad aangoo kana qabate jechuudha. Mootummaa ce'umsaa inuma jedhan kan jaaran hin argine saba burjaajessuu fi umrii ofii achi dheereffatu yoo taate malee kun waan faayidaa qabu miti. Oromoon san hin barbaadu jechuudha. Amma sanitti achi isin hin deebisu jechuudha. Daawwattoota keenya hundaafuu wanni dulloonni keenya Finfinnee keessatti yaa'ee dhiyoon tana mootummaa ce'umsaa jedhu ilaalcha dogongoraati. Dhiirummaa yoo taate kun akka kanatti mirga ofii kabachiifatanii jechuudha. Itoophiyaa keessatti filannoo kamiinuu seera kamiinuu jechuudha. Imeela muummicha ministeera biyya san bulchuutiin namni mootummaa isiniif ta'u filadhaa isiniifin kaayaa sagalee teessan asiin kennadhaa jedhameen saba Itoophiyaa keessa ni jira yoo jette as jalatti naa barreessuu ni dandeessan jechuudha. Viidiyoo kanatti daawwattoota keenya oduu dhumaa jechuudha. Dhuma irratti yeroo ammaa kana akkuma beekamu Shaabiyaa fi mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad wal dha'uuf akka deemaa jiran namoonni hedduulee irraa dubbataa jira argallee jira jechuudha. Waggaa 30 dura michummaa isaanii kan addaan kutanii turan eega muummichi ministeera gara aangootti dhufe immoo walii galanii michuu ajaa'ibaa walii ta'anii jechuudha. Waliin dalagaa turuun ni yaadatama jechuudha. Dhiyeenya immoo eega Tigraayii fi waraanni federaalaa walitti araarame walii galteen dhukaasa dhaabuu dhaabbate boodan Dr. Abiyyi Ahmadii fi muummichi ministeera kan Eritraa Isaayyaas Afwerqii jechuudha. Mariirra akka jiran marii dhossaa akka taa'aa jiran jechuudha dubbatamaa jira. Isaan osoo wal qaamaan wal arganii osoo hin taane manguddummaa erganii gidduu kanatti manguddummaan akka haasamaa jirtu dubbatamaa jira. Booda ofiinuu gara miidiyaatti ifa taati jechuudha. Gaameenni ilaala hundaanuu waan qabatanii gadi hin bayan jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaata oduuf odeessaaleen keenya irraa isiniif qindeeffannee dhufne akkasitti tolu abdii qabna. Guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatu fuula yuutuubii Oromoon sabiskiraayib godhaa viidiyoo laayikii godhaa sagantaan keenya goolabameera sagantaa taanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.